Jaalchicha muuxii kanarraa kaasii akkuma waliigalaattuu dhiifama namoonni hedduu irraa kaasuuf rakkachaa jiru. Jalqaroos. Jaalkaroorsa ofirraa kaasaa isin donnechaan jira. Okay. Ayyee Akka walii dhiifama jaalkaroorsa akka walii galaatti kaasuu hin danda'u jaalgotomsa na hubadhu. ayyee jaallani jaal alwaan jaal gootomsaa jaalchichaa waltajjii kana geggeessaa jirtan hiree kana naa kennuu keessanii fi ulfaadhaa isiniin jedha. Dura dursoo keessattuuyyuu jaarmayaan Iskaandineeviyaa ABO ayyaantuu dagaa buriisoo boruu keessattuu gurmuuleen Iskaandineeviyaatii fi Booranaa fi Bareentoo motora qabsoo ABO biyya ambaati jechuun hin danda'ama yookiin dugugguruu jechuun hin danda'ama. Kana quudhuun baay'ee barbaachisaadha. Jaallan as keessa jiran hedduun isaanii karasaasa qaama isaanii keessatti baadhatanii qaamni isaanii hir'atee akkuma kaleessa diina raasaa turan gammoojjii Oromiyaa keessatti har'allee jaarmaya lubbu qabeessa ka ilkaan qabu ciniinee madeessu ijaaruu keessatti qooda guddaa qooda ol'aanaa gumaachanii jiranii baga gammaddanii baga milkooftan jedha. Itti aansuunis barri dabarsine kun barri amma keessa jirru kun bara sagaleen yookiin mootuyyuu miidiyaan walabummaa Oromiyaa qilleensarratti deebi'e. Qilleensarratti deebi'uu qofaa osoo hin ta'in rakkoo haga ammaa keessaan qabsoo Oromoo danqee qabe bara itti saaxilee jechuudha miidiyaan kuni. Keessattuu jaallan asirratti hojjetan jaalchichaa Goobaatii fi walumaa galatti gaafii fi deebii Dr. Tsaggaayee Araarsaa wajjin godhaniin rakkoon qabsoo kana keessatti riphee keessaan nyaataa ture uummata Oromoo birattis qabsaa'ota birattis akka saaxilamu ta'ee jira. Kuni injifannoo guddaadha. Jaallan kanaan baga gammaddan jedha. Kuni injifannoo dhaaba kennaati. Miidiyaaleen ka'a ABO idilee addunyaati. Jaallan kunilleen qaama kennaa, loltoota kennaa. Kanaafuyyuu kana quudhuun hamilee isaanillee jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Guyyaa irraa kana waa sadi goonaa akkuma reefu Dr. Fu'aad jedhee tokkoffaa jaallan keenya ka fincilaa fi diddaa gabrummaa irratti wareegaman ka itti yaadannu ka dabranis ka itti yaadannu ka lubbuun jiranis kabajaa isaaniin malu ka kenninuufi jechuu. Inni lammataa haala qabatamaa har'a keessa jirru ka itti xiinxalluu qofaa osoo hin ta'in haala qabatamaa keessa jiru gamaagamnee karoora fuulduraaf 2026 ka itti baafannee jechuudha. Ka jaallan keenya itti yaadanne, haala qabatamaa itti gamaagamne, kammoo karoora bara 2026 itti tolfannee jechuu. Kana keessa duula murtii guutoo labsuun keenya isteetmentii yookiin immoo ibsa ejjennoo keenya irratti beeksifnee jirra. Kana keessa kallattiilee ijoo qabsoo keenyaa tuttuquu barbaada. Tokkoffaa barri 2026 kaayoo keenya ka burjaajii irraa booruu irraa xaleelchinu ka tarsimoo siyaasaa waraanaa itti moronnu ka jaarmaya siyaasaa waraanaa itti ijaarru dachaa darabeen itti ijaarru kan hoggana siyaasaa waraanaa ittiin jabeeffannu akkasumas hoggana dandeettii qabu. Hanga har'aatitti rakkoon qabsoo Oromoo keessaan nu mudate hanga har'aatitti furmaata argachuu hanqate internal deficiency hoggana dandeettii qabu dhabuu kenna. Kun ifatti uummanni Oromoo bakka jirutti hayyoonni beekuutu irra jira. Ba'aa guddatu nurra jira jechuudha. Ba'aa guddaa uummata Oromoo biras jiru
qabsaa'ota Oromoo biras jiru, jaarmayoota Oromoo biras jiru. Rakkoon guddaan, rakkoon dugugguruun rakkoo qabsoo Oromoo hoogganni hin jira, hoogganni duwwaadha, hoogganni duwwisa jechuu hin dandeenyu, garuu hooggana dandeettii qabu dhabuu kennaa jechuudha. Walumaa galatti hooggana dandeettii qabu dhabuu dhabne yoo jennu, hooggana akka nama dhuunfaatitti waa hojjetuu fi qabsaa'u qofaa osoo hin ta'in hooggana waloodhaanii rakkoo qabsoo Oromoo furuudhaaf qophee ta'e dhabuu kenna. Fakkeenyaaf hooggana kaayoo lafa kaayyate murannoo fi cichoominaan irratti hojjetu dhabnee jechuudha. Hooggana yaada maddisiisuu fi kallattii qabsoo xaliilchee kaayuu, hooggana tarsimoo fi mul'ata qulqulluu hordofee qabsaa'ee uummata qabsootti bobbaasu, hooggana tooftaa qabsoo karoorsee kallattii akeeku, kan ammootuyyuu gamtaadhaan waloodhaan bakkaan ga'u jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti egaa barri itti deemnu kun bara duula ijaarsaatillee hawaasa keenya, hayyoota keenya, dargaggoota keenya, shamarran, jaarsolii, manguddoo, dardarran, warri amantillee osoo hin hafin akka sabboonummaa Oromummaa irratti tokkummaan uummata Oromoo uumamu jabaatu, tokkummaan siyaasaa, gamtaan siyaasaa uumamu Oromoota jedhutti kaayoo irratti jechuudha. Kaayoo walabummaa fi bilisummaa irratti gamtaa Oromoo kan itti uumnu waa hedduutu hojii hedduu karoorfannee lafaa qabna. Kana keessaa ijoon qabsoo kennaa waaltaan qabsoo kana hundumayyuu walitti hidhu jaarmaya jabaa hooggana dandeettii qabu argamsiisuudha, barsiisuudha, moroduudha, qaruudha. Kanarratti bobbaanaa jechuu ka biraa barri kuni bara gumaachaa fi hirpha diinagdee irraa gara loojistika walabaa fi diinagdee dhaabbataatitti itti ceenuu jechuudha. Qaamni diinagdee kennaa yookiin mootuyyuu koreen diinagdee kennaa yookiin itti gaafatamaan diinagdee ABO WBO idilee addunyaa kanarratti hojjetaa akka jiru quba qabna. Kanaafuu haga har'aatitti qabsoo Oromoo keessatti loojistikni qabsoof godhamu gulantaalee sadi keessa qaxxaamuree jira. Gulantaan tokkoffaa qabsoo uummata irratti hirkannooti. Kan jalqaba addi bilisummaa Oromoo akkuma qabsoo jalqabeen qabsoo uummata irratti hirkannoo, loojistika uummata irratti hirkannoo imaammata san hordofaa ture, tooftaa san hordofaa ture. Itti aansuun qabsoo ofirratti hirkannooti. Qabsoon ofirratti hirkannoo kun uummata irratti hirkachuu suuta laaffisuudhaan yookiin immoo uummata irratti hirkachuu irra gara ofirratti hirkachuutitti loojistika akkasiititti tarkaanfate. Loojistika ofirratti hirkannoo ka jennu kun duyda ofiit irratti waraanni ka baadhatee deemu cabuxa isaatii fi korojoo isaa jechuun ni danda'ama. Ka dugda isaati irratti baadhatu jechuu. Ka biraan mootuyyuu ka dugda diinaati irraa hiikkatu jechuudha. Meeshaa waraanaas ta'ee galaa isaa warra diinarraa hiikkataa deema. Kuni loojistika ofirratti hirkannooti. Sadarkaan sadaffaa loojistika walabaadha. Loojistika walabaa yoo jennu kan uummata irratti illee hin hirkatin, ka ofirratti hirkannoo qofallee hin ta'in, garuu biyya ollaa duubbee ollaa firaa ka itti argatuu fi diinagdee dhaabbatatti itti jijjiiruu jechuudha loojistika walabaa ka jedhamu. Kanaafuyyuu barri kuni ka tartiibaan loojistika waraana bilisummaa Oromoo ka ittiin jabeessinu, ka ittiin gumaachinu, ka yaada keenya ittiin dhiyeessinu, ittiin gargaarru ni tahaa jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti yeroo maraayyuu gumaachaa fi hirphaa yeroo gabaabduu qofaa osoo hin ta'in
gara loojistika walabaatitti ka itti tarkaanfannuu fi waraanni keenya qoma isaa dhawatee ka ittiin qabsoo bara dheertuu fi itti qopheessu qabsoon nutti hin dheeratini farroo akkasii hin qabu. Kanaafuu ni gabaabsaa xumura itti godha. Walumaa galatti gaa barri kuni bara ba'aan guddaan nurratti kufee jechuudha. Ba'aan guddaan nurratti kufee rakkoon dachaan nu dura hiriirtu isa kana ba'aa baadhachuu danda'utu nurra jira. Jaarmaya ba'aa kana baadhachuu danda'u, hoggana ba'aa kana baadhachuu danda'u uumuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Nama biraatirraa wanni eeynu tokko iyyuu hin jiru. Kanaafuu murannoon akkuma ammaan dura akka gurmuu kanniisaa wal jala gugannee hojii keenya irratti fuulleffachuu. Kanaafuu kabiraa olola dharaatii fi yeroo hin qabnu, yeroo itti deebii itti kenninu hin qabnu jennee jalqabarraa kaanee yeroo iyyata keenya hoggana olaanaa fi ajaja olaanaa fi koree hojii raawwachiiftutti dhiyeeffanne labsannee jechuudha. Nuyi olola kamiifuu deebii hin kenninu jennee garuu gara laafinni keenya yookiin fayyaalummaan keenya gara sodaatii fi gara laafinaatti jijjiirame olola dharaa ololtuu dachaa darabeen nurratti bobbaasanii maqaa jaallan kaleessatis ta'e har'aa xureessaa jiraachuu isaanii ifatti mul'ata. Kanarraa dhaabbachuu qabanii nu har'allee wanni jennu akkuma Dr. Fu'aad Reefu jedhe rakkoo siyaasaa marii rakkoo dhaaba keessatti keessoo dhaabaa keessatti mariin filan xumurannaa yookiin furmaata itti goonaa. Qaamni itti iyyanne magantaa itti dhiyeessine deebii gahaa hogganarraa malu kennutu isarra jira. Kuni dirqama isalleeti, mirga isalleeti. Kanaaf kuni kadhaa miti. Yoo kanarra dabranii olola maqaa balleessii fi diinummaan nu yakkuu ka itti fufan taate olola farra ololaatiin rukutuun kenna shakkii tokkollee hin qabu. Kanaafuu akkasitti ni diniinna ni akeekkachiifna. Walumaa galatti gaa jaallan hedduutu asirratti haasawa godhuu fi yaada nuu hiruu fi qophaayaa jiranii karaa kiyyaanii baga gammaddanii baga ayyaana dachaa kana dachaa darabeen nuun ga'ee waliinuu nu ga'ee barri itti aanu bara injifannootii gadaan gadaa walabummaatii fi bilisummaatii injifannoon ummata Oromoof. Maayikii gara kee deebisee Jaal Alwaan.